Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Ayyee galatoomi atis namoo. Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Ayyee namoo jalqaba irratti Itoophiyaan biyya impaayeraa qaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuu immoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate kan jedhu inni kun dogoggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni Dhaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni Shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Hacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Hacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggarittis hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kanasiin jechuu hin danda'u. Sababiin isaa hojiin suni Hacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eef kanasiin jechuu hin danda'u. Ammoo haa taatu Hacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra artii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjeechaa isteet ispoonsardi ta'e uummata Oromoo ittiin tuqanii ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Hacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Hacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni Shaneetu na ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii. Guyyoo Waariyoo BBC Afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Hacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Hacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufee farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate. Namoonni quuqqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyootti of waraabanii keessumaa namni Yoonii Maanyaa jedhamu Hacaaluu Hundeessaa ምነው የድብቴን ጸጉር ላጮልኝ አልሽሳ jedheellee የጠፋበትን አህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት አማራ ፕሬስ ከጀደሙ አመስ akkasuma Hacaaluu fi gatii harkasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii gama kanaanii Hacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuuni yoomiyyuu hin baasu. Uummatis kana ni beeka.
Garoo obbo Marroo hooggantuun waajjira abbaa alangaa muummichaa federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa abaa'oo shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hacaaluu namni dhukaasuu isaa poolisiitti himee Xilaawuyyaamii yerootti dhukaasuu Hacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftaniidha kan isaan dubbataa jiran. Namoo abaa'oo shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasuu akkamittiin danda'u maqaa ati nameenyumti keetu maatiin kee kasii baase ka ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhattaabbo jalqaba dubbiin kuni maaliifi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachisa waraana bilisummaa Oromoo himachuu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba gaaffiin dhiyaatuufiidha qaba poolisiitti himee jedhamee achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduun isaa nama kofalchiisallee. Jarri kuniyyuu mataa irraatii bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suutaadhaan soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessa irraa dhufanii ajaja yoom fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu ummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi somni sun dhugaa tokkitti jijjiiruu hin danda'u. Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru ka bilbila Hacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaa itti waamamus ifa godhee jira yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame saatii kamitti akka ergame ni beekamaa kun kan amma Hacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan ragaa kanas ni haaltu. Ragaa miti ragaa kana akkasitti qabnaa jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa ka gaggeessanitti hin mul'anne namoo beeki kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku amma miidiyaa harkaa qaban irratti Hacaaluun nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira ka baay'ee si ajaa'ibu. Hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebii tokkoyyuu hin kennu hin dubbatu. Hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamuu Hacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni ajjechaa isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisuu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u abbaan fee bilbila harkaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman. Hacaaluun waan nu gargaarudha qaba. Hacaaluu hundeessaa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isa raase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran. Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii Oneeg Shanee Masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Masriin hidhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani walitti dhufeenyi isiniif Masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali obbo Marroo? Nuti
naannoo laga Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne dhorkuuf dhukaasa bannee jirra moo namoo kana ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessaa nuti kaa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaarraa maqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masiriin immoo amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaanii karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka'achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masiriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san akkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jaran mul'isarraa kahafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu. Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu? Ejjennoo TPLF akkamitti ilaaltaanii ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaantu beeka sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miiliyoona 50 sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jedhu kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa dhaadhiyoo yookaan immoo dhaaba Oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhateetti Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti guyyoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummata itti quufee ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigree waliini qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u. Ajjeefamuu Hacaaluutii booda mormiif ookkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'uu mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf Amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duuballee akkasin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu? Jarri kuni namoo ajjecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabuu qofaa miti mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'uu waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessuutti jira. Uummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu ta'e irraa kaafee haaloo qulqulle yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaanatti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame. Kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaatare kana ibsuu kan isaan irra jiraatu. Isteet maafiyaa raadarsiin kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa lixaarraa amma buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru. Haasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo. Caasaa nagaa, caasaa dimokiraasii, caasaa walqixxummaa, caasaa bilisummaa, caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu. Yoommoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteetumaa fi alaanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an. Kana deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee diniini waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuuftee namni ukkaamamee kallattii ati jetterra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jiguusa xumuraa irratti akka leentu ariifachiisuu qofaadha ta'a. Dhaggeeffatoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurre kutaa lammataa sagantaa keenya borii irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa